Hayyee daawwattoota keenyaa wayita ammaa kana sirni cufiinsa Olompikii bara 2016 biyya Biraazil magaalaa Riyootti wayita ammaa gaggeeffamaa jira. Atileetiin Oromoo har'a seenaa addaa hojjetes madaaliyaa isaa fudhatee jira. Haa ta'uutii gidduutti bakka saramooniin yookaan immoo sirni kun gaggeeffamaa jirutti atileetii Oromoo Fayyisaa Leellisaa argannee dubbifneerra innis akka jedhetti akkuma guyyaa mallattoo diddaa gabrummaa yookaan mormii uummanni keenya biyya keessatti gaggeessaa jiru addunyaatti beeksise galgala kanas itti fufuuf ture. Haa ta'uutii koomishiniin yookaan dhaabbanni federeeshinii atileetiksii addunyaa hoteela inni qubatetti itti dhufanii fuudhanii edda deemanii booda wanta kana miidiyaa addunyaa yookaan sabaa himaalee addunyaa maraan waan waliin ga'e amma immoo irra deebi'ee sirna cufiinsa kanarratti akka hin dhiyeessine waan orkaniif amma itti fufuu hin dandeenye garuu kaayyoon jalqabuma mana karoorfadhee biyyarraa bahe galmaan gaheera jedheera. Gara fuulduraattis qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo godhu kana qofaa miti hanga wareegama lubbuutti kan cinaa dhaabbatu ta'us waadaa seeneera. Biyya Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo jumlaan ajjeefamaa odoo jiru innis deebi'ee jireenya gaarii jiraachuudhaaf akka hin feenellee irra deebi'ee naa ibsee jira. Waa hundumaaf iyyuu murtee kanarras maaliif akka ga'e waan dubbatu qaba. Yeroo gabaabduu bakka sirna cufiinsas atileetiksii Olompikii addunyaa Riyoo de Janeeroo Biraazilitti gaggeeffamaa jirurraa haasofsiiseera waliin haa hordofnu. Mormii kee amma sirna cufiinsa kanarratti sitti fufta jedhamee ture dhiibbaa wayii sirra ture moo? Akkasi guyyaa na gaafatanii haala kana anis sirriitti waan ijaan qalbeeffanne itti fuftamoo akkamii yoo itti fuftee meedaaliyaa fi yookaan immoo adabbii sirragaa amantii fi waa'ee siyaasaa Olompikii irratti hin kaafamu seera akkasii tumamee jira. Kanaafuu naan jedhanii ani hoggasittaan fufan jedhanii achi booda immoo hoteelatti dhufanii akka akkas hin goone nagaa keekkachiisanii achumaan dhiisuu danda'e. Waan isaa garuu hubachiifteet? Hubachiisee taasisetti maan ture asitti hoggaa pirees konferensii irratti bal'inaan asirratti itti himee jira. Abba akkamii murteen keeree maalinni amma maalirra jirta? Sadarkaa akkamiirra jirta? Uummanni hedduu si faana cinqamaa jira? Ani murtiin kiyya achi waan an deemu natti fakkaatu asuma gara biyya ta'ee deemuun barbaada. Amma warra Olompik komitee ta'an imeelii isaanii naa kennani. Nu barreessi waan jiru hunda si gargaara naan jedhanii gara barbaadetti biyya kamitti akka deemuu dandeessu naan jedhan. Mee akkuma waliigalaatti hawaasni Oromoo har'a ati gootummaa ati raawwattee akka malee sitti boonee jira. Mee murtee kanarra akkamiin gahuu dandeesse Fayyisaa? Murtii kanarra kanan gahuu danda'e wanti hundumtuu nama dhiibaa wanti baay'achaa deemu yeroo tokkicha fottoquun isaan oolu waan ta'eef durumaan dursee kan namni kana quuqama gara keessa dhabeen jiru. Immoo carraan argate kanattis fayyadameenis haala kana amma tokko ga'ee kiyya karaan dirqama Oromummaa kiyya akkan bahu carraa kanatti fayyadamee godhuu danda'e jechaadha. Carraa kana waan hin argate. Akkuma beekamu har'a miidiyaan addunyaa BBC dabalatee waa hedduu miidiyaa hedduu irratti waa'uma kanatu himamaa ture. Haalli uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaatiin kun immoo qabsoo wareegama kaffalamaa jiru waliin gammachuu guddaatu deemaa ture. Waan kana gochuu keetti ati maaltu sitti dhagahame? Ati miira ati qabdu maali? Waan kana gochuu kooti baay'een na gammachiise. Wanti nama ammatti keessa deebii yookaan immoo na gaabbisiisee jiru. Anis Oromoota inni kan lubbuu isaa yoo wareegaa fakkeenyaaf jiraata yookaan immoo lubbuun jiraate kana gochuu kiyyaas akkasumara baay'ee nan dinqisiisu. Maaliif kun ana yaadannoo koo namoota kanarratti wareegamaniif kana gochuu kiyyaaf anaan baay'ee na gammachiisa. Kanaafuu anaan baay'ee carraa kanatti fayyadamee kana ibsuu kiyyaaf gammachuu guddaa natti dhagahame jechaadha. Akkuma waliigalaatti yeroo gabaabduu qabdu kana keessatti uummata Oromoof dhaamsa ati qabdu maali?
ummata Oromoof dhaamsa qabu akka du'ee takka badee amma sittuma jabaatee qabsoosaa finiinsee sirna kana ofirraa buusuun dirqama isaatiin jedha. Eenyumtuu anis taanan abbaan barbaade anis akka dhuunfaa kiyyaatti yoomiyyuu uummata Oromoo biraan fagaadhu. Maalli yeroodhaan booda maal gara qabsoottis ta'ee fuulli keenyaatti deemuun keenya citaadha waan ta'eef hundumtuu tokko ta'ee jabaatee sirna kana ofirraa kaasuun dirqama isaatiin jedha. Ayyee egaa yaada gabaabaa gidduu kanatti amma cufiinsa haala cufiinsaarra jirtanii kana gidduutti yaada naa kenniteef hedduu galatoomi. Bal'inaan walitti deebina Fayyisaa. Tole galatooma sinis. Wanti baay'achaa deemu yeroo tokkicha fottoquun sana oolu waan ta'eef durumaan dursee kan namni kana quuqama garaa keessa dhabeen jiru. Immoo carraan argate kanattis fayyadamee anis haala kana amma tokko ga'ee kiyya karaan dirqama Oromummaa kiyya akkan bahu carraa kanatti fayyadamee godhuu danda'e jechaadha. Carraa kana waan hin argate. Akkuma beekamu har'a miidiyaan addunyaa BBC dabalatee waa hedduu miidiyaa hedduu irratti waa'uma kanatu himamaa ture. Haalli uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaatiin kun immoo qabsoo wareegama kaffalamaa jiru waliin gammachuu guddaatu deemaa ture. Waan kana gochuu keetti ati maaltu sitti dhagahame? Ati miira kan sabaa himaalee addunyaa maraa waan waliin ga'e amma immoo irra deebi'ee sirna cufiinsa kanarratti akka hin dhiyeessine waan dhorkaniif amma itti fufuu hin dandeenye. Garuu kaayyoon jalqabuma mana karoorfadhee biyyarraa bahee galmaan gaheera jedheera. Gara fuulduraattis qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo godhu kana qofaa miti. Hanga wareegama lubbuutti kan cinaa dhaabbatu ta'us waadaa seeneera. Biyya Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo jumlaan ajjeefamaa odoo jiru innis deebi'ee jireenya gaarii jiraachuudhaaf akka hin feenellee irra deebi'ee naa ibsee jira. Waa hundumaaf iyyuu murtee kanarras maaliif akka ga'e waan dubbatu qaba. Yeroo gabaabduu bakka sirna cufiinsas atileetiksii olompikii addunyaa Rio de Janeiro ture asite ogaa press conference irratti bal'inaan asirratti itti mee jira. Amma akkamii murteen keeree maalinni amma maalirra jirta? Sadarkaa akkamiirra jirta? Uummanni hedduu si faana cinqamaa jira. Ani murtiin kiyya achi waan deemu natti fakkaatu asuma gara biyya ta'ee deemuun barbaada. Amma warra olompik komitee ta'an imeeli isaanii naa kennani. Nu barreessi waan jiru hunda si gargaara naan jedhanii gara barbaadetti biyya kamitti akka deemuu dandeessu naan jedhan. Mee akkuma waliigalaatti hawaasni Oromoo har'a ati gootummaa ati raawwattee akka malee sitti boonee jira. Mee murtee kanarra akkamiin gahuu dandeesse Fayyisaa? Murtii kanarra kanan gahuu danda'e waan hundumtuu nama dhiibaa. Hayyee daawwattoota keenya wayita ammaa kana sirni cufiinsa olompikii bara 2016 biyya Biraazil magaalaa Riyootti wayita ammaa gaggeeffamaa jira. Atileetiin Oromoo har'a seenaa addaa hojjetes madaaliyaa isaa fudhatee jira. Haa ta'uutii gidduutti bakka saramooniin yookaan immoo sirni kun gaggeeffamaa jirutti atileetii Oromoo Fayyisaa Leellisaa argannee dubbifneerra. Innis akka jedhetti akkuma guyyaa mallattoo diddaa gabrummaa yookaan mormii uummanni keenya biyya keessatti gaggeessaa jiru addunyaatti beeksise galgala kanas itti fufuuf ture. Haa ta'uutii koomishiniin yookaan dhaabbanni federeeshinii atileetiksii addunyaa hoteela inni qubatetti itti dhufanii fuudhanii edda deemanii booda wanta kana miidiyaa addunyaa yookaan Biraazilitti gaggeeffamaa jirurraa haasofsiiseera. Waliin haa hordofnu. Mormii kee amma sirna cufiinsa kanarratti sitti fufta jedhamee ture. Dhiibbaa wayii sirra ture moo? Akkasi guyyaa na gaafatanii haala kana anis sirriitti waan jan qalbeeffanne itti fuftamoo akkamii yoo itti fuftee meedaaliyaa fi yookaan immoo adabbii sirra gaa
amantii fi waa'ee siyaasaa olompikii irratti hin kaafamu seera akkasii tumamee jira. Kanaafuu naan jedhanii ani hoggasittaan fufan jedheeni achi booda immoo hoteelatti dafanii akka akkas hin goone nagaa keekkachiisanii achumaan dhiisuu danda'e. Waan isaa garuu hubachiifteet? Hubachiisa taasisee